galchaa kan jedhu gaafiin ka'e. Keessattuu immoo kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Humnoon hidhatan kun faashin takkahuu murna garaagaraa qabu. Balaa guddaa fiduu danda'a. Kana irratti illee barreessaan jira. Bal'ina irratti deemna. Lolli kun deemuun haala Itoophiyaa hammeessaa deemaa kanan jedhuuf tokko kanarraa. Maaliif lola keessoo kana hedduu hammeessa. Humnoonni riphee lolaa hin ititiin kun lola dalgaas wal jidduu lola dalgaa gaggeessuudhaaf sirnicha wajjin immoo kallattiidhaan gubbaadhaan gaggeessuudhaaf dhiibbaa guddaa waan godhuuf of eeggannoo guddaadhaan deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kabiraa kabtiin shanaffaa ta'e dabaloonni biltiginaa tokko tokko barreeffamni Jawaar rakkoo tarreessuu malee yaada furmaataaf keessaan qabu jedhanii. Gaafa rakkoon saaxilamu furmaanni hoomeerree jedhu wallaalee immoo beekaa godhu. Rakkoo beekuun rakkoo xiinxaluun karaa furmaataa keessaa isa guddaadha. Garuu barreeffamota kiyya keerfulii yookaan laaltan taate furmaatallee ni eera. Meegaa kanarratti furmaan hin jiru yoo kan jedhu taate gaafii yoo kan dhufu taate isaan immoo bal'inaa irratti deemnee irratti barreessine irratti haasa'uudhaaf. Rakkoo kanaaf malli maali jedhee gaafiin namni dhiyeessu yoo jiraatu irratti illee barreessuudhaaf qophiin qabaa jechuudha. Gaafii torbaffaan hooggansi paartiilee Oromoo kan KFO fiduu kanneen biroo ABOs dabalatee durumarraa kaasee dhimmi Eertiraa kun of eeggannoo guddaan akka deemamu, hojii dippiloomaasii guddaan akka deemamu, ajandaa akka ta'u yeroo dheeraa irratti haasa'amaa turanii. Paarlaamaa keessatti I think Profeesar Maraaraa fa'aa jechaa ture. Yeroo dhiyeessanitti warri har'a lollu malee jedhu kun xiqqeessaa turan. Kuni gaafii bareedaa kaafte. Yoo yaadattan filannoo 2005 sanarratti 97 sanarratti mormitoonni dhimma ulaa galaanaa hoggaa kaasan kan xiqqeessaa ture kan mormaa ture warra har'a ministeerota ta'e kanaadha jechuudha. Kun gaafanis dogongora ture. Har'as gara galanii immoo ni lolla jedhanii iyyuudhaaf deemuun isaanii dogongora ture. Dantaa biyyaa keerfulii ilaalanii dhimma kamtu yeroo kamitti ajandaa ta'uu danda'a. Dhimma kamtu yeroo kamitti raawwatamuu danda'a kan jedhu lafa kaanii deemuun barbaachisaadha. Gaafii 8ffaa paartii bultoonni fala waraanni itti dhaabatu hin qabne dhaadannoo bulaa jidduutti lolli haa dhaabatu jedhu gaggeessu. Gama biraan immoo dibbee waraanaa tumaa jiru. Gochaan paartii bultootaa kun waliin dhiitu jedhu. Waan kanarratti yeroo darbee barreessin ture. Oromiyaa keessatti nageenya akka dhufu nan barbaada dhufuu qaba. Garuu bifa amma namoonni tokko tokko jaansaniin dhufuu hin danda'u. Obbolaan kunillee Oromoo qofa akka jedhutti gad dhibbisuu sirrii miti. Ilaa waan tokko dhagayaa ijoollee Oromoodha. Waan tokko sirriitti dhaggeeffadha. Bakka dur hin jiru. Tokko har'a murna maqaa Oromootiin dhaatutu aangoorra taa'aa jira. Murni kun biyyoota keessa saboota adda addaatiin wal waraansa keessa jira. Biyyoota ollaachiin walitti gaarreeffataa jira. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti qofa nageenyi jiraate Amaarri wal fixaa Oromoon nagaa qabaata kan jedhu is not going to happen. Kabiraa dhiisaatii Sudaan keessatti wal waraansa osoo jiru Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Keessattuu akka Itoophiyaatti lolli naannolee mara keessa jiru akka dhaabatu yoo karratti hin dalayne taate obbolaa jettee yoo murnoota Oromoo wal lolaa jiran qofa irratti kan xiyyeeffatu taate it will never happen. Kun dhufuu hin danda'u. Amma Itoophiyaa keessatti sadarkaan chirichaaroon nageenyi itti dhufu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gama tokkoon Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu jechaa gara kaaniin humnoota Tigraay humnaan haa cabsinu Eertiraa dhahinee haa qabannuun cinaa tokko haddatanii cinaa tokko dhiisu mana tokko cinaa tokko ibiddatti qabaa gara kaaniin bishaan itti firfirsina jedhanii deemu waan taateef kunis sirrii miti waan sirraa'uu qabu jechuudha.
Gaafin saglaffaa Faarsee bultoonni fal waraanni itti dhaabatu hin qabne gaafuma reefu sanna fakkaata kuni. Waliigalatti atiin finnee jirra. Qabxiin asirra dabarsuu barbaade dhimmi ulaa galaanaa ajandaa guddaa Itoophiyaadhaati. Akkaataan itti dhiyaatee fi haalli itti dhiyaatee fi waqtiin itti dhiyaate ajandaa kana balleessee jira. Guyyaa 3 dura waa'ee afaan Amaaraatiin barreesseen ture. Akkaataan Abiy dhimma ulaa galaanaa kana itti dhiyaase Itoophiyaadhaaf har'a ulaa galaanaa argamsiisuu dhiisi dhaloonni itti aanu argachuudhaaf haala rakkisaa akka isa mudatu taasise. Akkaataan inni dhimma Somaalilaandii itti kaase sun hojii dippiloomaasii gaha Somaalota wajjinis biyyoota ollaa wajjinis biyyoota addunyaa wajjinis osoo hin godhin dhimma atakaaroo Somaalota guddaa jidduu jiru keessa seenuun isaa Itoophiyaan akka biyya humnaan deemtu an agreessor akka biyya walabummaa hin tiksinee walabummaa biyyootaa hin kabanye kan chaartara Afrikaa Yuuniyeenii fi UN'dhaa diigutitti akka ilaalamtu godhe. Biyyoonni naachuralii fira keenya tumsa keenya tura illee akka nu dura dhaabatan godhe. Chaayinaan nu dura dhaabate dhimma Taayiwaaniin waan wal qabatuuf. Ameerikaan nu dura dhaabate dhimma Kiraayimiyaatiin waan wal qabatuuf. Biyyoonni Afrikaa takkittiin nu deeggara takkittiin maaliif chaartara Afrikaa diiga? San qofaa miti yeroo waa'ee buufata doolii ulaa galaanaa kaasu haasaan inni godhe even Keeniyaa nagaa walii wajjin qabdullee muufachiise. Kanaaf akkaataan inni itti dhiyeesse akkaataan ammallee inni itti dhiyeessaa deemu kuni kasaaraa keessa nu godhe. Dhimma Somaalee irratti mo'amuun humna keenya, reputeeshinii keenya, maqaa keenya balleesse. Amma booda biyyoonni ollaa ofirraa nutti suuraaf inshuraansii bitachuu eegalan. Inshuraansii fakkeenyaaf Jabuutii fudhadhaa. Nagaa waliin daldalaa turre. Garuu haasaan Abiy ifattii fi itti fakkeessee dhoksatti namoota adda addaa wajjin godhu maal uume? Sodaa guddaa keessa waan isaan galcheef buufata taajuraa tadaangaa teenyarraa hedduu dhiyoo kontiraataan fudhadhu liiziin fudhadhu jennaan hin barbaadu jee booda humnaan irraa fudhachuuf deema ka jedhu sodaachuudhaan Suudi Arabiyaadhaaf kennanii jechuudha. Nu Suudi Arabiyaan immoo loluu hin dandeenye. Warri Eertiraas furmaanni tokko isaan godhuu danda'an buufatoota doonii isaanii kana